Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota FIB kun qophii utubaa biyyaati torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'uudha. Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isin qaqqabu sireen jenna. Guyyaa har'aa immoo barreessaa tokkoon asoof biratti qabadhee jira. Barreessaan koo har'aa kuni Tamasgeen Axinaafuu jedhama. Barreessaa kitaabota sadiiti. Hojjetaa baankii daldala Itoophiyaati. Isa wajjinan turtii taasisa hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin akka turtan gamanumaan isin afeera. Mee Tamasgeen Axinaafuu eenyudha mee waa'ee kee daawwattoota keenyaaf ibsitee gara gaaffii kootti darba. Galatooma. Tamasgeen Axinaafuu barreessaa fi ogeessa baankiiti. Tole mee barreessaa kitaabotaati ati hojjetaa baankiitis mee kitaaba jechuun maal jechuudha siif akkamitti ibsita kitaabuma hiikaasa? Kitaaba jechuun namni tokko waan qorannoon argate yookaan wanta muuxannoo jireenyaadhaan argate beekumsa sana yaada sana dhalootaa fi ol kaa'u jechuudha. Yaada ofiisaatti yaada sana namni biraa akka hubatuu fi namni qaamaan bukkee taasisuu hin dandeenye yookaan namni yeroo inni jirutti hin jirre yaada sana lafa kaa'achuu jechuudha. Yaada sana waraqaa irra kaa'achuu jechuudha. Tole mee kitaabota barreessitaati yeroo baay'ee kitaabota ati barreessitee sadanuyyuu daawwattoota biratti jaallatama guddaa argatanii akka isaan jiran barreessitoonni waayila kee ta'anii baay'een isaanii dhugaasii ba'u. Dubbistooti tokko tokkos immoo akkuma kanaa hin dubbatu. Kitaabota yeroo hiiktu mee akkamitti filatta kitaabota barreessitu yookaan hiiktu kana? Kitaaba barreessuu yeroo jettu kitaaba barreesse Shirak qofadha jechuun kan inni ofii koodhaa barreessee maxxansiisee jechuudha. Hiikutti gaafa dhufnu immoo kitaabni tokko akka inni kan nu godhu jaallatamummaa kitaaba sanaadha. Amma fakkeenyaaf kitaabotaan hojjedhe kun lamanii kitaabota jaarraa 20ffaa keessatti kitaabota sadarkaa guddaa qabanidha. Kitaaba sana gaafan dubbisu gad fageenyaan dubbisuudhaaf jedhee kitaaba sana nan hiikaa jechuudha. Kitaabni sun yoo natti toledha kan ani dabarsu. Mee kitaaba yeroo hiiktu keessumaatii afaan inni ittiin barreeffame yeroo tokko tokko jechuudha. Kallattiidhaan hiiktee akka uummata kanaaf galutti jechuudha. Loqoda uummata kanaaf akka ta'utti rileetiif ta'e akka uummata kana keessa lixuu danda'utti hiikuudhaa fi wantooti si rakkisan hin jiraatanii akkamitti dubbistoota kee garaa ga'a jettee yaadda akkaataa inni itti hiiktu? Yaada dhalaa yaadni afaanin qabu jedheedha kana yaadu namni tokko gaafa yaadu yaada isaa sana keessatti exactly waan sana dhamane kenne yaadu afaan sana miti. Amma kitaabni tokko afaanii Ingilizii yoo barreeffame namni kitaaba sana barreesse waan jechuu barbaade qaba. Ani immoo waan sanadha kana afaan Oromoodhaan jedhu. Kanaafiyyuu kitaaba takka takka sirriidha akkuma jettee aadaan jiru wantoonni biyya kanatti yoo fiddee namaaf hin galle jiraachuu malu. Garuu waan yoo kallattii maalillee waan sun yoo sii dhufuu didee waan sana waan fakkaatu yaada sana fiddee garuu afaan kanaan keessaa jechuudha. Kallattii dhumaanii wanta inni jechuu barbaade sana jecha afaan Oromootiin bakka bu'uu danda'u barbaaddee fi afaan Oromoodhaan achi keesseen jedhaaf jechuudha. Bakka buustaa jechuudha. Filaas hojii guyyaa tokkotti jalqabdee xumurtu wanti hin taaneefi amma kitaaba keessatti gaafa hojjedhu utuun hiikaa jiru iddoo tokkotti yoo sammuun kun dhabee yookiin immoo wanti sun yaadni sun naa dhufuu didee nan dhiisee cufee nan busha yeroo biraan sammuu haaraa yaada haaraadhaan humna haaraadhaan itti deebi'aa jechuudha. Kanaafiyyuu waan namni sun jedhudha kanan jedhu afaan Oromoodha. Kitaaba tokko hiikuudhaaf immoo waan ati beekuu qabdu tokko maali? Ulaagaan ati wanta ati danda'uu qabdu dandeettiin inni si gaafatu ulaagaan inni si gaafatu afaan kitaaba tokko hiikuudhaaf. Tokko kitaaba sana beekuu qabda afaan sana beekuu qabda. Amma kitaaba tokko gaafa hiiktu kitaabni sun maal akka ta'e beekuu qabda. Amma kitaaba sana irratti barreeffamoonni barreeffaman jiru. Barreeffamoota kitaaba sana qeeqanii barreeffamanis haa ta'u kan jajanii barreeffamanis karaa addaa garaa ilaaluu qabda. Yoo fiilmiin irratti hojjetamee jira teessee yoo ilaalte hin filatamaa jechuudha. Waa'ee dhimma irratti
irratti hojjettu sanaa beekuu qabda. Waa'ee kitaaba sanaa beekuu qabda. Kitaaba sana beektennaani kitaaba sana namoota kitaaba kana dubbisanii nama akkasumaan callisee dubbisuu caalaa kitaaba sana beekuu qabda. Ofii keetii jechuudha. Yoo sirriitti kitaaba sana nama isa dubbisu akkasumaan gaafa ofii keedaati nama barbaadetti dubbistu caalaa kitaaba sana beektee kitaaba sana achis gara afaan keetti deebisuun salphaa ta'a. Tole yeroo ammaa kana kitaabotii barreeffaman baay'een isaanii afaan Oromootiin barreessitoonni baay'een ba'aadha kan isaan jiran yeroo ammaa kana. Kitaabonni afaan Oromootiin barreeffaman kuni baay'een isaanii gara afaan Ingiliffaatti immoo deebi'anii jechuudha. Afaan Ingiliziidhaan kan barreeffaman kan barbaachisummaa qaban jiru gara afaan Ingiliziitti utuu deebi'anii aadaa, afaan, loqodaa wantoota baay'ee jechuudha waan Oromoon qabu eenyummaa isaa, duudhaa isaa fudhatanii gara uummata biraa dhaquu kan danda'anii kitaabonni baay'een afaan Oromootiin yeroo ammaa kana barreeffamaniiti kan isaan jiranii. Isaan kana irratti yeroo baay'ee namooti Ingiliffarraa kan afaan Oromootti kan yeroo ammaa kana ijoolleen qubee jenereeshiniin kun ba'aadha kan isaan jiranii. Garuu immoo isa afaan Oromootiin barreeffame gara Ingiliffaatti deebisuu irratti baay'ee hojjetamaa jiru. Isa kana irratti akka barreessitootaatti maal yaaddu? Amma kanaaf amma sadarkaa barnoonni Oromoo amma sadarkaa kanaatti kumatamuu irraan keenya. Jechuun akki nuun itti dhufne sirnuma barreeffamaa ittiin afaan Oromoo barreessinu kan nuun qabaanne dhiyoodha. Akka gaafa akkuma seenaatti gaafa laaltu jechuudha. Kanatti immoo fagoo deemnee jirra. Inni sunis yeroo keessan qaqqaba deema yaada. Abdiin qaba. Tole. Kitaabota ati barreessite keessaan tokko sii kaasuu barbaada. Kitaabota Siraaq jedhamu kana kitaaba asoosamaatiin itti fakkaata. Inni kuni Tamasgeen Axinaafuu bara 2018dha. Finfinnee Oromiyaadha fuula kitaabicharraa kan argamaa jiru. Mee kitaaba kana ofii keetii itti fakkaata kanatti barreessite. Kitaabni kun maal irratti kan xiyyeeffatedha? Barreessuus dubbisuus kitaaba kana nama barreessuu nan danda'a. Bara 2001 kutaa 11 yeroo baradhu yeroo sana kitaaba yeroon si fadhiistu jedhu kan Isaayyaas hordofaan barreeffame kitaaba tokko dubbise. Sana dura immoo fiilmii garaagaraa nan ilaala. Wanti sun fiilmiin ilaalu sun keessa seenaan jiruu fi asoosama sana keessa seenaan jiru tokko piikcharii tokko naa fide. Utuun barreessi ni danda'a kan jedhu natti dhufee jalqabe jechuudha. Garuu salphaan ture akkuma halkan jalqaba gaafa yaadee halkanuma tokkotti wanta dhuunfatti fakkaatee ture salphaan ture garuu waggaa 9 itti fudhateera. Kitaabni kun jechuudha. Kitaabni kun yuunivarsiitii na wajjin deemee hojii kollee na wajjiniin deemee bakka hojiillee erga hojii galee waggaa dheeraa hojjedheedha kan inni maxxansiise. Kitaaba kana kan inni xiyyeeffatu waa'ee gaanfa Afrikaa kanarrattidha. Gaanfa Afrikaa yeroo innoo qoddattoonni asoosama kanaa Itoophiyaa, Sumaalee, Eertiraa kan hunda keessaatti kan babba'anidha. Seenaa haaluma naannoo kana jiru wal dhabdeemaa fi jaalalaas ta'u wal dhabdees ta'u haaluma naannoo kana irratti kan xiyyeeffatu. Tole kitaabni kun amma bara 2018 kan maxxanfame dubbistoota biraan mamsii geera. Koppii 1,000 maxxansiiseera. Dubbistoota biraan ga'uu yeroo jedhamu akka cheeniin isaan jiru karaatti gootu jechuudha. Karaatti namoota biraa raabsitee geessistu jechuudha. Garuu hamma tokko almost hamma dhumeera jedhee yaada. Koppii 100 caalaan harkatti nafu. Amma sa'aatii kanatti jechuudha. Garuu hamma barbaadamu raabsamnee hammi dubbisan immoo yaada pozitiif ta'e naa kennaniiru. Tole. Yeroo baay'ee gammaa dubbistootni afaan Oromoo baay'ee ta'uu dhiisuu danda'u. Yeroo baay'ee kan dubbisu muraasa yeroon jedhamee wal komatamu hin jiraata. Gama kanaatiin maa inni hanqinni kitaabonni afaan Oromoo akka isaan baay'een dubbisamne akka isaan baay'een gurguramne wantooti danqaa ta'an akka keetti maal taajjabda maal argita? Amma fakkeenya tokkoon sii kaasuu barbaada. Magaalaa kana keessatti bishaan dhugnee fayyadamnu gafarsaadhaarra kan dhufu. Ammas aniifatti bakka jiru kana teenyee bishaan isa gafarsaadhaati achas nu dhufu dhuguudhaa fi ujummoon bishaan sun keessa yaa'aa dhufu nu barbaachisa. Aniifatti asiiti dheebochuu keenya irra miti inni guddaan. Hojiin
laga bishaan tun iddoo laga Gafarsaadhaa kaasee maasitti kan jiru ujummoon sun diriiruu qaba. Kitaabni afaan Oromoo iddooma tokkotti akkuma naannooma barreessaan sun jiruttidha kan kitaabni afaan Oromoo jiru. Kitaabonni koo namootuma naannaa argatanii namoota bakka hin jiru jiran baay'inaan jechuudha. Barreessitoota warra kaanis akkasumadha. Ujummoon dubbistoota dheebuu ogbarruu qabanii fi barreessitoota kitaabni bukkeetti galaana ta'e wajjin wal quunnamsiisu baay'ee hin jiru jechuu osoo hin taane hamma jiraachuu qaban jiru. Kanaaf rakkoon jiru dubbisaa fi barreessanii waliin arganne. Amma yeroo baay'ee leengaddaa namatu peejii feesbuukii tokko irratti koomentii kenna. Yeroo hundumaa kitaabni haaraan beera jettaniidha kan isin beeksistanii. Qoluma isaa malee garuu kitaaba ijaa argine hin beeknu jedha. Akkuma footoo feesbuukii irratti maxxanfachuu wayitee jechuudha. Okay, nu bira ga'aan jiru kitaabicha hin arginu feesbuukii irratti malee qabatamaadhaan hardi koppiinsaas soofti koppiinsaas nu bira hin geenyedha. Dubbisaa mataa ta'eyyuu akka carraa neetworkiin ati walii wajjin qabdu isa kaan caalaadhaa fi kitaaba argatta malee dubbisaa mataa ta'eyyuu hamma argachuu qabdu hin argattu kitaaba. Okay. Sanarratti hin hojjetamne jechuudha. Amma kana keessatti qaamni kana walitti fiduu gama keessaniin akka waldaa barreessitootaa keessa jiraachuu dandeessaati. Kana cheenii kana diriirsuudhaaf caasaa ittiin dubbisaa fi barreessaan wal bira ga'u diriirsuudhaaf gama keessaniin yaaliin isin gootan maaltu jira? Gama koodhaan yaaliin godhe hin qabu. Jechuun ani akkuma jalqaba irratti siimee nama baankii keessa hojjechaa kitaaba barreessu waan ta'eef yeroo baay'ee yeroon argaddutti barreessuumaa fi hiikuu irratti dhamalee kanan fayyadamu hojii kana dabalataan fudhadhee hojjechuun akka kootti natti cimuu danda'a. Garuu waldaan barreessitoota Oromoo waan hojjetu hin qabaata deeman yaada. Isaanis garuu humna amma qabaachuu qaban wanta qaban hin se'u. Jechuun xiyyeeffannoomti gara kanatti jiru tarii xiyyeeffannoo min jedha malee wanta hin jiru beeku. Xiyyeeffannoon kun baay'ee gadi bu'aadha jedhee yaada. Akkuma hawaasaatti ogbarruma keenya kana hunda miti kan fudhatee jiru jechuudha. Amma kitaaba Aanaa Firaank kana hiiktee jirtaa ta'e ofii keetii. Aanaa Firaank kaa dubartii jaarraa 20ffaa keessatti baay'ee cimtuu akka isheen taate jechuudha. Seenaan isheen dubbata. Mee kitaaba kana akkamitti filattee waa'ee kitaaba kanaas mee xiqqoo? Kitaaba kana nan beeka. Namni kitaaba dubbisu kitaaba Aanaa Firaank beeka. Yoo kitaaba kana dubbisuu baatellee yeroo baay'ee akka mallattoo akka alaabaa abdii kutachuu dhiisuutti kan ishee ilaalamtu. Namni kamiyyuu kitaabota motivational ta'an kitaaba hamilee namatti tolan baay'ee keessatti kitaabonni maqaan ishee hin tuqama. Kitaaba ishees immoo dubbiseera. Eebbisaa wajjinis immoo mari'annee kitaabni kun akka hiikamuu qabu irratti walii gallee mari'annee bara 2017 keessa kan hojjetame. Seenaan ishee ajaa'iba waan ta'eef hojiin ishees wantuma guddaa. Kitaabuma ogbarruu guddaa akka addunyaa kitaabaa keessatti kitaabni Aanaa Firaank kun siidaa guddaadha. Mallattoo guddaa siidaa guddaa waan Jarman keessatti Yihuudoota irra ga'ee fi akka siidaa guddaatti wanta ilaalamuu fi kitaaba guddaa beekamaa waan ta'eef kitaaba kana beekuudhaaf haala kan ibsu kan godhe. Kabajamuuf jaallatamuuf daawwattoota keenya qophiin keenya ammallee akkumatti fufeetti jira. Kitaabota Tamasgeen Axinaafuu barreesse yookaan gara afaan Oromootti keessaa kitaabni seenaa Aanaa Firaank irratti xiyyeeffate kitaaba jaallatama guddaa qabuu fi dhiyeenya kana maxxanfame akka inni ta'e sumaan isin yaadachiisa. Mee seenaa Aanaa Firaank kana gabaabsinee seenaa ishee jechuudha gurra isin buuse gara marii keenyaatti isin deebisaa turtii gaarii. Sagal 42 Hollaanditti yeroon isaa yerootti waraanni addunyaa lammaffaa dhokatan kana keessatti guyyuun dabarsan bifa yaadannoon kaa'uu eegalte.
Utuu xiqqoo hin turin haati manaa fi abbaan manaa maatii Daan jedhamuun waamaman ilma isaanii Piiter jedhaniin faana ta'uun bakka maatiin Firaank dhokatanii jiran kanatti dabalaman. Jireenyi bakka iccitiin keessa dhokatan kanatti falmii fi balaan kan marfamee jiru ennaa ta'u. Namoonni bakka kana jiraatan beelaaf sodaa hamaan kan hubaman turan. Waan gaariin ni ta'a jedhanii eeguu hin dhiisne ture. Kitaabni kun dhugaa fakkaachuu baatus seenaa dhugaan jiraatamedha. Ana Firaank kan isheen yaadannoo guyyuu kana katabde gamoo Amsterdamitti argamu tokko irratti kutaa iccitiin akka dabalataatti hojjetamee jiru keessa utuu jiraattu ture. Waraanni addunyaa lammaffaa erga goolabamee booda abbaan ishee akka addunyaan waa'ee dabtara yaadannoo guutuu mucaasaa baruuf barbaade. Anne is famous because of the diary she kept during World War II. Yeroo kana Anne Frank fi obboleettiin ishee Margot qabamanii gara kaampii hidhamtootaatti geeffamanitti du'anii jiru turani. Utuu loltoonni Bersayn hidhamtoota oolchuuf hin dhufin dura bara 1945 ture kan lubbuun Anne Frank addunyaa kanarraa darbe. Dabtarri yaadannoo Anne Frank miidhama ulfaataa Yuudonni yeroo waraana kanaa dabarsan nuuf seenessa. Garuu seenaan jaalalaa fi abdii Frankfurt Jarmaniitti dhalatte. Yaadannoo ishee guyyuus waxabajji 12 hanga gayya 1944tti kan qabatte. Jalqaba irratti yaadannoo guyyuu kana kan isheen katabde ofii Frank duute waan bira geesseef akkuma jirutti kaa'uun abba'anii Otto Frankitti dabtara yaadannoo Anii kana laatte. Innis akkuma yaadannoo mucaasaa kana harkaan ga'ateen abjuu mucaasaa galmaan ga'uuf muratee ka'e. Yaadannoo kanas isa isheen gulaalteef isa jalqabaa isheen katabde wal bira qabuun gulaalli biroon qopheessee maxxansiise. Kana kan inni godheef sababa mataasaa waan qabuufi jalqaba irratti ulaagaa mana maxxansaa Hoolaandii guutuuf kitaabichi fuula baay'ee qabaachuu hin qabu. Dabalataan fedhii Aaneen waa'ee quunnamtii saalaa irratti waa'ee ishee katabde achi keessaa hir'isuun qaba jedhee yaades ture. Bara maxxansi jalqabaa ba'e sanatti 1947 keessa dhimma quunnamtii saalaa irratti qaanii malee katabuun dhorkaa ture. Namoota lubbuun darbaniif kabaja kennuuf jecha Otto Frank waan nama hin hawwanne kan haadha manaa isaa fi jiraattota mana iccitii sana keessa turanii biroo ilaalchisuun katabames maxxansa jalqabaa keessatti akka mul'atu hin goone. Aneen yeroo barreeffama yaadannoo guyyuu jalqabde ganna 13 yeroo taatu ganna 15tti ammoo dhaabuuf hadirqamtu malee barreeffamni ishee ni jaallatamaaf hin jaallatamu laataa jettee mataa dhukkubsachuu hin naqne. Kan isheen duute utuu umurii ijoollummaa keessa seeraan hin ba'in 1945 kaampii Bergen Belsen jedhamu kan Jarman bakka Hanover jedhamu cinatti argamu keessatti. Anne lived to be 15 years old. In February 1945, she died of typhus in the concentration camp Bergen Belsen. Tolega seenaan Anne Frank baay'ee kan nama hawwatuu fi baay'ee seenaa jaallatamaadhaa fi namoota baay'ee illee hamilee kan itti horeedha seenaan ishee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama hawwatuudha. Mee seenaa kanarraa dhaloonni keenya dargaggoonni keenya maal baratu abdii jedhu qabda kitaaba kana yeroo qopheessite? Kitaabni Anne Frank addunyaa kana keessatti Aaneenis maatiin ishee jechuudha maatiin Otto Frank addunyaa kana keessa haala baay'ee ulfaataadha jedhamu. Jechuun naannoo keetti boombiin roobee asii gaditti roobu waraana addunyaa lammaffaa jedhamee beekama. Waraana addunyaa keessatti immoo Jarman bakka isheen qabdu nama hundumaaf ifadha. Haala sana keessatti namoota waraana sana keessatti ajjeefamuu qofaa osoo hin taane qaama isaanii keessaa illee wanti fayyadamu namoota fudhatamee ajjeefamu jechuudha. Namoota akkasii haala sana keessatti dhokatanidha kan isaan turanii. Haala baay'ee hamaa kana keessatti waggaa 2 keessa kutaa baay'ee xiqqoo tokko keessatti irratti cufame har'ama burqabamna jedhamanii yaadda'a.
achi keessattis abdiidha kan isheen horte. Achi keessattis hojii guddaa amma kana godha kan isheen ilaatte. Kitaabni kuni kitaabuma callisee barreeffamu qofaa osoo hin taane seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e. Seenaa dhugaa irratti dhasi. Plus seenaamti dhugaan sun immoo dhugaa fakkaachuu dhiisuu mala baay'ee. Garuu abdii akka hin kutannee fi namni tokko amma hallumti hamaa eenyumtiyyuu hallumti hamaa inni keessa jiru haala kanaa gadi hin ta'u. Ishiin achi keessattis akkas ifa arguu kan dandeesse eenyumtiyyuu immoo ifa arguu danda'a jechuudha. Baay'ee kitaaba ishee kana gaafa barreessite kitaaba ofii isheedhaan maxxansiifamee agarre. Erga ishee Aanaa Firaank erga duuteedha kan isheen beekamte. Garuu jalqaba barreeffamoota ishee kana gaafa keessa teessee qorattu akka addunyaa kanaatti dubartii eenyullee ittiin hin genne. Kan maqaan ishee siidaa guddaa ta'ee beekamu akka hin ta'uun beekana nama na jetteedha kan isheen ofiif himaa turte. Eessa deemu akka qabdu beekti malee eessa deemtu galma ishee beekti malee galmi suni bakka isheen jirtu teessee waan gaamu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Akkamittis jedhuu fi hin dhiphanne. Jechuun barreessituu addunyaa kanarraa beekamtuu dubartii barreeffamni ishee hojiin ishee beekamaa ta'e akkamittiin hin ta'a kan jedhuu fi bakka sana keessa teessee yaaduun ulfaachuu danda'a. Isa sanaaf deebii barbaachuu danne. Garuu bakka sanaaf wanti ishee hojii kan hojjette. Daftara yaadannoo ishee kana hojjettee gaafa qabamanii gara concentration camp sana deemanii yaadannoo ishee kuni achi bakka turan sana keessattidha kan kufee ka'e namootuma Jarmanii ta'anii isaan gargaaran keessaati achi keessatti jechuudha. Kan daftara yaadannoo kana argan. Kanaafiyyuu namni tokko wanta yaade tokko fedhii inni guddaani amma kitaaba barreessuu ta'uu danda'a, fakkii kaasuu ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a, biizinesii ta'uu danda'a. Guddaama sana guddaama ga'uu barbaadan sana yaaduudha malee akkamittiin kan jedhu yaadda taanaan amalee obbuusta. Akkamittiin kan jedhu sana isa yaadni sun akka keessa kee taa'u godhe sanadha kan fiixaan baasu jechuudha. Kanaafiyyuu kitaabni kuni guddummaa ishee yaadaan argisiisteetti. Egaa amma guddaa ta'uu yoo barbaadde akkamitti isa jedhu yoo yaadde gufuu milkaa'ina keetii ta'uu danda'a. Hamilee dhabuu dandeessa. Garuu guddaama ta'uu barbaaddu sana ta'uudhaa fi bu'aa ba'iis wantoota jiran hundumaayyuu cabsitee darbuun. Namni asii ka'ee Ameerikaa yookiin asii ka'ee Amboo deemuu barbaadu tokko mana kana keessa taa'ee akkamiin akka deemu tarii amma sa'aatii kanatti sammuu namaa keessatti beekamaa ta'uu danda'a. Karaa sanarraa maaliin akka deemtu beekamuu danda'a. Isheen garuu konkolaataan sunis Ameerikaa hotee xiyyaarri geessu sunis dooniinis maallee akka jiru hin beekne hin beektu jechuudha. Garuu Ameerikaa sana akka geessu beekti. Erga duutee iddoo yaada ishee sana jechuun bakka yaadde sana kan isheen geesse yeroo yaadde sanadha. Actually garuu bakka yaadde sana ga'u kan dhuguma geessitti jedhee akka nama sa'aatii kanatti taa'ee dubbadhuuf kan na godhee akkamittiin isa jedhu sana yaaduu dhiistee asii kaatee Ameerikaa ga'u isheen dubbattee jechuudha. Tole ulfaadhu mee ati hojjetaa baankiiti. Hojjetoonni baankii immoo yeroo baay'ee boqonnaa isaanii baay'ee xiqqoodha, baay'ee muraasa, baay'ee biizii ta'urraa hojiin isaa mudduurraa kan ka'e jechuudha. Ati immoo hojjetaa baankii taatee otoo jirtu kitaabota immoo barreessitaa, kitaabota hiiktaa. Inni kun egaa yeroo baay'ee waliin akkamitti sii deemuu danda'e wal simee taayim manaajimentiin akkaataan itti fayyadama yeroo keetii maal fakkaata? Akka baankiitti akka ogeessa baankii tokkotti guyyaatti yoo maamilli nutti dhufee turuu baanne akka seeraatti guyyaatti kan nuti jennu sa'aatii 7 walakkaadha. Sa'aatii 7 walakkaa almost sa'aatiin 12 walakkaa yeroo mataa kootee jechuudha. Kanaafuu waan guddaa akkana hojjeteetti wanta ilaalamu miti. Halkanuma tokkotti sa'aatii man qabu hunda isaa yoo fayyadamee humna hin qabu hunda isaadhaan itti galeetii kana caalaa fagoo hojjechuu hin danda'ama. Halkanii sa'aatii ofii kodhaatti wanti hundumaa yeroo maatii kodhaaf kennu kennee yeroo irraa fudhatte jechuudha. Amma
simboon jirti. Mucaa koo jechuudha. Isa dura garuu yeroon kitaabotaa warra ammatti argitu kan hojjedhe. Sana daa'ima sin qabun ture. Amma iyyuu hojjechaa jira. Kan baankitti iyyuu gaafatamummaan dabalataa jira. Amma iyyuu kan sa'aatii tokko yoo hojjettee fagoo hojjetta. Warroonni kunillee akka ammaa kana biizii yeroon hin taanettidha kan hojjedhe jechuudha. Ashirakiin yeroon barataa turedha harki caalu parsantiin caalu kan hojjetame. Gulaallii masaadha jechuuf nan danda'a argamu jee argadhe riidiit wantootuma beezii mataa'ee ture sanarrattanii achi argamu achi ol baase malee lafaa kaaseen hojjedhe Ashirakiin ergan baankii galee. Warroota kana garuu halkan keessatti sa'aatii tokko sa'aatii lama xiyyeeffannoodhaan yoo laatte steeppiin isaa baay'ee xiqqoo fakkaachuu danda'a garuu fagoo deemuu dandeessa. Tole. Kanaaf sa'aatii kee maaneejii gootee sirriitti fayyadamtennaan yeroo hojii kee irrattu baay'ee hojjechuu dandeessaa jechuudha. Waan guddaa miti. Kana caalaa hojjechuu hin danda'amu. Tole. Mee kitaabni kee inni lammaffaan Think and Grow Rich yookaas immoo yaadi duroome inni jedhus kitaaba baay'ee jaallatama guddaa argateedha. Inni kunoo maal irratti kan xiyyeeffatedha? Kitaaba kana kan barreesse Naappooliyoon Hiili mucaa hiyyeessaati. Carraa garaa argateeni nama kitaaba nam tokko jira akka inni namoota adda garaa dureessota yeroo sana Ameerikaa keessa jiran namoota milkaanii jechuudha. Kan akka Henry Ford fa'a namoota akkasii akka interview godhee haasofsiisuu gaafate qorannoo waggaa 25tti dureessota 500 olii interview godhee jaroota kana namoota milkaanii jechuudha. Gaaffiif deebii qorannoo waggaa 25 kana keessatti godhe keessatti falaasama milkaa'inaa fide. Falaasamoota kana namoonni kun yeroo gaaffiif deebii godhuufitti sadarkaa kana gahuu isaaniidhaa fi akkamitti yaadanii bakka kana ga'an kan jedhudha. Asirratti kitaabni kun kitaaba maallaqa qofa duukaa wal argamsiisuu miti. Namni kitaaba kana dubbise maallaqa keessaatti tuulataa qofa osoo hin taane qajeelfamoota 13dha kan inni 13 akkas kan inni namoota 500 kana keessaatti koomanii kan isaan shiroo waliin godhanii kan inni fudhatee jechuudha. Qajeelfamoota kana kunneen fuudhee milkaa'inuma kamiiniyyuu qixa kamiiniyyuu akka hojjechuu danda'utti barreesse. Keessumaatti kitaabota gara motiveeshiniidhaan barreeffamanii amma kitaabotni akka The Secret kan jedhaman jiru akka addunyaatti kitaabonni bakka guddaa argatanii kitaaba hunda isaanii bu'uura ta'edha. Dabalataan immoo kitaabni kun kan inni barreesse akka addunyaa kanaatti ogeessonni diinagdee akka jedhanitti World Economic Depression yeroo jedhamu keessatti yeroo bara 1937 jechuun yerootti carraan hojii bu'ee hamileen nama hundumaa akka Ameerikaattis ta'u akka addunyaatti jechuudha. Kufaatii diinagdee hamaa keessa yeroo itti galamee jirutti yaadi duroome jedheedha. Think and Grow Rich jedheedha kan inni kitaaba kana barreesse. Kitaaba baay'ee guddaadha. Tole, egaa kuni jenereeshinii keenyaa fi meesejjiin inni qabu akka ofii keetii gaafa qopheessite warra amma jiru dhaloota kanaa fi ergaa akkamii qabaata jettee yaadda? Kitaabni kun kitaaba qorannoo guddaadha. Akka Henry Ford jechuun nama konkolaataa hojjetedha beektaa. Namoota akkasii 500 namoota sadarkaa Henry Forditti jiranii namoota biliyeenarii Ameerikaa keessatti milkaa'inaan sadarkaa guddaa gahanidha. Akkaataa isaan itti yaadan kan inni barreesse kitaaba kana. Kanaafiyyuu qajeelfamoonni kun kitaabni kun gurgurtaadhaan sadarkaa qabatee akka jirutti nama mana. Amma kanallee wanta si ajaa'ibu afaan Ingiliishiidhaan kooppii miliyoonii tokkoon gurgurama waggaatti. Kitaabni kun jechuudha. Amma jechuun almost waggaa gara waggaa 80 wayii waggaa 90 akkas deemeera. Namichi du'eera. Garuu akka haaraatti kitaabni kun kooppiin miliyoonii tokko hin gurgurama. Afaanota addunyaa hedduutti kamuu keessa darbe. Jechuun kitaaba mana hawaame jedhee namootni kitaaba barreessanii barreessitoota gurguddoo beekamoo addunyaa kanadhaan
Sti kitaaba naa waami kitaaba bareedaa dubbistee jetteni kitaabni bareedaa addunyaa kana maal jettee gaafatteni I'm sure tigginna guroo jedhanii siif deebisu jedhee mayyaada. Tolega amma hojii guddaadha kanatti hojjettee jirtu umurii kanatti jechuudha. Mi gara fuulduraatti maal farkatti qabattee jirta maaliin gara dubbistootaatti deebita? Kitaabani ofii kootti barreessee xumure kanan jalqabee qaba. Kanan xumure qabu kitaaba kana ofii barreesse. Kitaabota ni hiiki garuu hin jiru. Sadarkaama kitaabota kanaatti kitaabota gurguddoo ta'anii jechuudha akka addunyaatti. Kitaaba gaafan hiikwaanii beekumsa kam achi keessa jiru kitaaba sana akkanitti hubadhe kitaaban jaalladhe sana naman jaalladhu fakka feerutti kanan fudhu. Kitaaba kana dubbisee namoota afaan Oromoodhaani Oromoodhaaf akkan himaa jiruttidha kanan of yaadu. Kitaabonni haala kanaan uummata koof immoo kitaabonni baay'een hiikamanii harka koo jiru. Baay'ee jiru kitaabonni afurii harka koo jiran kan hojjetamee dhume jechuudha. Maxxansaa fi yeroo isaa eegeen maqaqqaba. Kun yoo hojjetame waggaa 3 boodadha kan inni maxxanfame. Yeroo isaa eegeen dhufa deeyyaadha. Tole. Sakanaan egaa milkii gaariidhaan akkatti dhuftu abdii guddaa qabna. Asitti argamtee yaadannoo kennuu keetii fi baay'ee si galateeffannaa ulfaadhu siin jenna. Hojii kee hafaniif milkii gaarii hawwina. Ulfaadhu taa'an nagaadhaan. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya turtiin barreessaa fi hojjetaa baankii daldalaa Itoophiyaa Tamasgeen Axinaafuu wajjin taasifne kana gammaatti sin daawwachiifne ture. Seenaa kanaaf qophii keenya irraatii waa guddaa akkasiin barattan abdii guddaa qabna. Egaan dargaggooti keenya abdii kutannaa malee ammallee jechuudha namootni hogbarruu Oromoo keessa jirtan aartii Oromoo keessa jirtanii jabaattanii hojjechuu bu'aa bayii kamiyyuu wallaansoo kamiyyuu dandamattanii hojii yookaas immoo imeejii Oromoo guddisuudhaa fi afaanota garaa garaatiin illee dubbistoota bira ga'uudhaa fi warra afaan keenya beekaniif hin beekne bira ga'uudhaa fi socho'uu hojjechuun ga'ee hunduma keenyaati jabaachuun akkasin irra jiru sagantaa kanaan asumaan isiniif dhaamu barbaanna. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e Daani'el Tasfaayiiti. Ogummaa teeknikaatiin seenaa lammiitu na wajjin ture. Qophiileen hafan itti fufaniiru. Torbee sagantaa biraan qabadhee dhiyaadhaa. Nagaatti.